كما تبنتو كما نعرف وبسي كنت بس دوبشون دلنا على بدو هذا يا سيد دوبت أي ما للراكة جبتني اللين أجيني يعني ريفو ما دوفه ما للراكة دوبت هارتني اللين أجيني جوجو تالسا خلاص جالو بسي ناسف بيتي شيء بايكي شيء بتبيسا سنة كيفات وبسي بنا والرجالات تفتح شير كذا تمدة يا كوفي لينكي كذا في غير جالو ये गलत में मौलवा दाई ada menurut wambe naga gada tarabbiya kamati jirra gada tarabbiya ragenya bagana ganda lubuki ayya kopi linki goda fi please ela jara kenya wa wachu kabdu ke satti ju jolen kenya wa badda uson batini namarati yada namarati kabina bontu ni si ala ni ye yada kana mormen jira dake fata birrin kana durate birri miliyona sagalti dame jira isatti debina dura bakka geessis na jenne caafifne jirra maqaa wallaggaati sassaabame birri ofii nyaatanii kaanii ofii dhaaftanii kaaniit immoo boorimmoo sadaqaa kadhannee fi harki keenya sinaa qabu nuun jedhu nuti kanan barbaannu nu of dandeenye nama jiraachuu danda'udha nama haadha soonii haadha sooraa dhadhabe soon taane diinaaf illee hambiraaf ilmaan ollaaf illee nama ta'uu dandeenyudha dhugaa walitti nuuf yoo taane bontu waan jechaa jirtu anillee yaada kana mormaa sin jira waan bontu waan jechaa jirtu kaleessa sadaqaa kadhadhee fi ati eessadha ati wallaggadha ati jimmadha ati wallaggadha jedhi malee baaleen kadhattuun qabdu kutaan hunduu kadhataa hin qabu wallaggadha jedhee nama guddaa nama maanguddaa abbaa keenya ta'u hiriyaa abbaa keenyaa ta'u gadi qabee xiqqeessee miidiyaa irratti gadhiisee ammoo warri kaan dhiifama gaafadhu jennaan naasiraan olee maalti dhiifama si gaafachisiise dhiifama gaafatiin gaddeebitee dhiifama gaafattaa jedhe dhaggeeffadhaa jara keenya namni kun har'aa afaan xara jalqabumarratti eewu tajjeese sooraa inni tajjeese abiyyi miti shaaboo miidiyaa dhaqa dhaggeeffadhaa siniif hin gadhiisaa kun sagalee nan waraabeen sinii gadhiisaati viidiyoodhaan biyya keessaa kaleessan intervi'uu ta'e dhaaba biraatti quba keessan hin qabiinaa kan ajjeese mootummaadha caasaa ijaaree caasaa sanaan ajjeesaa funaanaa jiru ijoollee Oromoo Finfinnee keessa tokkoon jedhee haasa'aa jira kun konfidensiidhaan biyya keessaati ani immoo viidiyoo sana siniif hin gadhiisa miidiyaa irratti kun gadhiisaa jiru ijoolleen jara keenya mootummaan nu ajjeesee ka'ee ofii leenjisee asirratti sadaqaa nu kadhachiisee akkaawuntii isaa keessatti akka birriin afuuf godhaa kan jiru mootummaadha. Nu amma yoomitti ashoofamna biyyittii keessatti nuti akka baqataa lammiffaa akka biyya lammiffaa irratti kan jiraataa jiru nuyidha keessattuu ilmaan wallaggaati kan Finfinnee keessatti mirga tokko hin qabne kan kadhatee akka lammii lammiffaa irratti kan jiraataa jiru waan isin beekuu qabdan nu ajjeesanii kaanii kottaa sadaqaa isinii kadhannaa nuun jedhanii gumaa keenya irratti waliin teenyee gumaa nyaannaa jechuudha. Nu amma yoomitti waan kana goon Mubaarik Musammaarraa rakkoo tokko hin qabnu hin beenna garuu rakkoo tokko hin qabnu Abdii Geetaachoo garuu birrii uummata wallaggaa hin funaantu yoo qiyaamaan galagale hin funaantu isheen ela dhugaan sinitti himaa jiraan har'allee konfidensiidhaa sinitti hima nama miidiyaa irratti miti nama gannu cabsee nu harrabsee nuuf sadaqaa nu kadhattu karaa ishee sadaqaa isheen kadhattu nu irraa kaffalla sinii galee jira waan nu gargaaru nu ajjeesanii ka'anii immoo sirna isaati kan nu ajjeesaa jiru deeggaraa isaati kan inni nu ajjeesaa jiru saba biraas ittiin fakkaatiin sinii galee jira kanaaf nu ajjeesanii ka'anii sadaqaa nu kadhachuun kun diraamaadha diraamaa bilisiginnaan leenjisteedha isaaniinis ela eenyu maqaan isaa Abdii Geetaachoo jedhe hin jiru isaan ijoollee Jimmaa akka jiranitti Muhammed Aljazaari jedhe akka jiranitti isaan asirratti ramadamanii jiru hundi isaaniitu ramadamanii jiru ani kan jedhu ijoollee Jimmaa hundi yeroo jettani raayyaa abbaa mancaa
محمد الدين جمال استاذ كامل شمسو في كوني كيس أولى بليز وانا الدنبابة نتوقع صوت قطرة كاكاتاني غاريدا إذن كاركار سكارا فكامينو كارا برباداني كاركارو مرقا قبداني وصوت ركاكاني مرتي ولي كابو باني سوكو ولي كابو باني ساعتي كانت دينا ولي وصوت أودا باني akka lammi lammaffaatitti gandaa wal qoonnee osoo wallaaluu baanee silaa gaariidha. Rakkoo hundumtuuni furama. Wanti isin jettan kunillee wanti dhugaa ta'e waan qabatamaan lafa jiru ta'e akkan asirra baanee wallabsuu osoo hin taane karaa keessaatiin rakkoo wallaalaa keenya gorfannee waan jiru karaarra osoo deeffataa deemnee kan jedhudha. Baay'ee nama dhiifa jireenyi babbaddee jirti. Diina maal qobannan utuu diina waliiti. Irra haasa'aa turredha. Kanaafi kanarratti quba qabaadhaa. Kanarra sammuu keessantiin gooftiin godha. Abdii Geetaachoo diina uummata keenyaati. Diina Wallaggaati. Jaallatanis jibbitanis Naasiraanolee jedhe. Sii galee jira. Jarreen kun lamaan diina Wallaggaati. Sadaqaa isaaniillee faantiin funyaaniin nu haa ba'u hin barbaannu. Sii galee jira. Dhugaan lafa jirtu kanadha. Dhugaa walitti maali? Nasrii Aanolii Abdii Geetaachoo jedhamaa jira. Nasrii Aanolees sirriidha. Ani akka nama tokkootitti Nasrii Aanolee komeerraan qaba. Maaliif yoo jettan komeerraa kan qabu anis Arsiidha. Nasrii Aanolee Arsiidha. Nama Arsii keessaati jechuudha. Mucaa naannooti. Haa ta'u garuu amma dogongora tokko faana qabannee imaluu osoo hin taane dogongora tokko qabannee faana kufuu osoo hin taane faana deemuu osoo hin taane qubatti qabuu osoo hin taane dogongora isaa yoo fudhatu baate ammoo wallaalaa san faana bu'uu osoo hin taane faana kufuu osoo hin taane akka karaa jirtuun osoo itti deemne silaa gaariidha. Kun amma rakkoo furuu osoo hin taane rakkoo biraa walirratti dabaluu ta'aa jirti. Obboleettii teenyataa sirraa nuti kan qarqaaramuu hedduu maatii mucaati. Maatii mucaan irraa wareegameedha malee si'idhaa miti. Atis bultiiteetiif tattaafataa jirta. Bultiiteetiin mana namaa keessa dhaabataa jirta. Bultiitee rabbiin hundumayyuu siif haa laaffisu. Karaa osoo walitti cufuu baannee gaariidha. Kana dhugaan lafa jirtu. Mubaarikitti madda dhaqaati. Mubaarikin dhugaadha. Bilisignaa deeggaraa eeyyam bilisignaa deeggara. Garuu hin haa gargaaru. Siinii galee jira. Dhugaa boo'aa jira inni. Hin boo'aa dhugaasaa boo'aa jira. Waan feeyyuu haa ta'u. Kaleessa birrii sassaabame miliyoona 9 eenyu gaafate? Ani gaafannaan harka koo jira naan jenne eenyutu irraa fudhate? Meerra birriin sun birrii miliyoona 9 maqaa Wallaggaatiin har'a ittiin arrabsamaa jirtan. Maasoftu maa fakkeessitu si? Anis Wallaggadhaa am Wallagga garuu hin fakkeessiina. Naasiraanolee fi Abdii Geetaachoo wallaahi warra gumaati. Jaallatanis jibbitanis kan dheengadda nutti fakkarsiisaa ture Wallaggi dhumuu qabdi. Inshaallah viidiyoon hin jira. Wallaggi dhumuu qabdi torbee kana keessatti diroonii kaafate hajjeesuu qaba. Abbichuun kan jedhe viidiyoon baaneen jira. Video confidenceidhaan yaasofni maaf akkana viidiyoo guutuu kan guddaa jira kan xiqqaa jira. Onlaayii hin qabna. Yaa of course. Kan diina keessanii fira keessan adda baafadhaasin. Warri miidiyaarraa kun fooloo barbaachanis maraatanii haa hundi keeyyuu numa sobdan kijibda. Kaleessa maal jedhee haasa'amaa jira. Mootummaa tajjeese nama biraatti saba biraatti quban qabiinaa. Kanaas bokka'aa tures mootummaadha. Kan sodaachisaa tures mootummaadha. Inni dubbatatee jira. Inni barreeffama dubbatee jira. Na sodaachisaa jiru jedhee. Har'a Abdii Geetaachoo fira godhatanii nama si ajjeesetti Abdii Geetaachoo keessa haa ta'u, yoonni Maammed Aldizaarii keessa haa ta'u, harki isaanii dhiiga, nuuf dhiiga, eenyu fira hin qabnu nuti. Finfinnee keessatti akka lammii lammeeffaa kan jiraataa jiru Wallaggaadha. Warri kan akka barbaadanitti ba'anii galaa jiru. Kana quba qabaadhaa, kana baraa dura. Malee hin sassaabamiiniif hin jenne dhugaadha. Haqa isheen akka barbaadachuu hin dandeessu. Namni kee arraba sirriitti nama dogongore malee nama waa balleesse malee arrabsitu garuu wanneen asitti dhaammachuu barbaadu afaan Amaaratiin otoo nu arrabsuu baatte dhiifamaa wajji yoo arrabsitu. Intaniidha barii Oromiffaa kana nan caccabsa miti reega. Ani barii Amaariffaa kanan afaan Oromoo sirriitti beektaa afaan Oromootiin akka feetetti abbaa feete arrabsuu mirga qabda garuu dhiifamaa wajji afaan Amaaratiin. Amadi gosa afaan Oromoo sirrii dubbachuu.
والله Gaari جولين تيبي سانجي أفان أكبر والله sirraa bareeda afaan oromoo ati dubbattu sirraa bareeda oromummaan sirraa calaqqifti garuu ati yoo takka keessa seerra kuttee afaan amaaratiin nu arrabsitu xiqqashoo nutti dhagahamaa namni nu dhagahuu qabu arraba kee ati nu arrabsitu yeroo takka nam tokko nama aarsa gochi ilmi namaa dalagu nama aarsa garuu ati osoo dandeesse immoo dhiifamaa wajjii afaan amaaratiin dhiiftee afaan oromootiin osoo arrabsitee irra gaarii ture nama fakkaate. اوكي ركون انا رجال يو افانا ماريكان نجوني افانا اورمي فاد ان هيك شيء نجلا بدي افانا ماريفان نجد مالي نجو garuu hojiin atitti jirtu hojii bareedaadha hojii dansaadha sabboonummaa kee wallaa sirraa ifti intala sabaatii nuu jiraadhu amma sitti jirra inshaallah. Ani kan jedhu jedhee bara namoonni keenya kanaafuu bilisummaa dhabdee sabni keenya saba keenya kanaafuu bilisummaan dhabaa nu taate natti fakkaate. Dubartii ilma dhiiraa tokko arrabsitu ilmi dhiiraa tokko akkamitti itti ol bahee deeggara hamilee ta'aafi. Ana kan na dhibu intalli tuni Abdii Geetaachoo haa du'uu jetti. Abdii Geetaachoo dogongora qabaachuu danda'a. Dogongora qabaachuu dhabuu danda'a. San I don't know. Garuu haalli wanti si irraa dubbatartu manguddoo gizee duraa sobuudhaan birrii an asii an asa jedhaa iddoo dhalootaa iddoo baay'ee himachuudhaan birrii wannaarraa Abdii Geetaachoo irraa fudhatee ergasii booda namni sun akka nama sobaa ta'e iddoo dhaloota ofii akka uffatee deemu kan dubbate sana booda itti iyyuu fi haala hamilee manguddicha sanii tuquu kan godheedha. Abdii Geetaachoo sun dogongora ta'uu fudhatee jira. Wanni biraa maali? Namni dogongora ofii erga beekerraa yoo dogongores karaa arrabaa osoo hin taane dubartii ol baatee ilma dhiiraa tokko arrabsuu osoo hin taane ilmi dhiiraa dogongora ilma dhiiraa afoo dhaabatee wal gorsuudhaan karaa miira keessa osoo hin seenin miira keessaa bahanii wal tasgabbeessuu osoo jiru maaliif miira walitu kam hayaa isii itti fuftee arrabsaarti irra laallamu ilmi dhiiraa intala dubartii ilma dhiiraa xiqqeessitu arrabsitu kana maaliifin itti ol bahee hayaa arrabsii irra jirtaa likkii jirtaa kuni maal jechuudha dhiqqeenna agarsiisa an dhugaa rabbii yeroon akkanaa dhiifamallee naa godhaadha. Dhiiroon tokko irratti yeroo dubartii afaan baalagee haasoftu yeroo afaan badaan nama haasoftu safuu mulqattee as baatee ilma dhiiraa tokko gadi diqqeessitee gaafasi akka malitti arrabsitu ilma dhiiraa akka isaa arrabfamu san dubartii irra goree haay itti muddi gootittii ta'e maalitti ta'e yaakii kun waa fokkuudha waan aadaa Oromoo safuu keessatti illee baduu badaadhaati. Dubartiin takka adaba qabdi adaba ofii qabu qabdi ilma dhiiraa yoo badii qabaate illee karaa nagaatiin xabiyaa gaariidhaan itti himuu akeekkachiisuu yookaan ammoo ilma dhiiraa holaa gaafatanii osoo dhiiste isii gaariidha gaafatte karaa adabbii qabuun gaafachuu qabdi. Hangaa fi arrabni isii wannan xiqqeessinu wanti isii irraa buuftu hin jiru nama kamiyyuu. Dilii ufitti harkisti malee garuu ilmi dhiiraa dubartii takka ilma dhiiraa akkasii teettee miidiyaa arrabsitu akkami ol bahee hamilee ta'a. Anaa gaafiidha kun. Ana yeroo hundaa keessa diikoo deemee gaafii na ta'a dhugaa rabbii dhiifamallee naa godha. Dhiironni yeroo baay'ee tokko irratti dubartii safuu cabsitee safuu keessaa baatee asirra mulqattee baatu deeggartanii fi harka dhooftanii gootittii teenne jettanii hamma xurii qeeshaa tana keessatti natti homaa natti fakkaatu hamma xurii qeeshaatti jejjela tana waa natti fakkaatu dhiifama naaf godhaadha. Hin tuffadha hedduu akkaan tuffadha dhugaa dubbachuudhaaf tuffatamuu qabdillee maal jennaan dhiirri bakka dhiirri ooltutti argamti silaa dhiirri bakka dhiiraatti argamti yoo argamtes dubartii wajjin maa haasofti maa bira argamti jechuu kootii miti dubartii adaba qabdu dubartii safuu fi eeggattu dubartii amantaa ofiitiif kabaja qabdu dubartii sun maalirra jirti bakka itti dhaqusan bakka itti oolusan bakka dhaqusan laallachuu qaba tiisisaa miti ilmi dhiiraa kabaja qaba kabaja qabusa ofirraa buusuu qabi akkasuma dubartii illee jechuudha kana yaa maal argaa jirra yeroo baay'ee dhiirota inumanta ajjaba asirratti dubartiin maraattedha dhiironni hoo ka dubartii maraattee safuu gattee gadi baatee akka barbaadde taatu hojii harka dhoftu gootittii teena jedhaniin hayaa dhiira akkanaatiin maal jenna
dubartiin maraa dubartii akkanaati maraattuu jenni dhiira akkanaati hoo maal jenni gaafiidha yaa uummata dhugaa rabbi baay'een dhukkubsana waan Tabarrat sila an danta jijjiiran qabu birra namni ko faayidaaf jijjiiran an faayidaaf miti kan qabbatu Media kanarratti wani na jibbisi jamaatti si fakkaate amma gastii kee kana seenee si fakkaate si jajjee si biraa baa gastii biraa seenee muccul godhee si arrabsee gadi maqaa kee dhahee isaan beekamtii barbaadu bar kanaaf ani namaan kanaaf waliin galle yeroo hedduu gastii namaa amma seenuu jedhee dhiisee ati jabaadhuuti kanallee waan inni baasa jette wayi har'a si qabsoo asin barsiisu akkanumas si argeeniyyuu itti fufsiin jedha jabaadhu si jaaladha si kabaja akka nama tokkootitti. Hayyee gandummaa keessa har'allee taane ijoollee bara 2018 as qabsootti dabalamte wajjin hin deemin dhugaasii fi maani. Hin deemu la. Amma namni si beeku kiyaarii Ahmad Bosona Baaleetii eenyu akka nama meediyaa kanarraatti Hasan Hawwii fa'a namoota baay'eedha garuu kanaafuu namoonni kunniin nama bara 2018 nama qabsoo biyyi waliin dhufeeti. Nama Oromummaa biyyi waliin argate namoonni kunniin dhugamaa bar wallaahi. Wallaahi sirrii jettu. Akkasii ati warra kana waliin hillaaqatin warra harka diigaa warra bara 2018 waliin hillaaqatin gandummaa keessa dhiinuma gonkumaan galin. Gonkumaa maaliif wanni kun hundi kaboja umman tabtab goote akkana deeni teessee boosuuf jedhe kabaja sanaaf jedhe burjaajofteeti dubbiitu walitti jaraasi jalaa makeefti umasitti burjaajofteeti miidiyaa kanarree baay'eetti hin fayyadamne miidiyaan sirratti fayyadama akka jirutti sirraa hubadheen jira burjaajofteetta burjaaja keessa jirta boo'aa jirta miira keessa jirta diina fira addaan baafachuu hin dandeessu xiiqii keessa jirta mimmaan buusaa jirta argeen ata sii darbeera raaf lamuu lammataa garuu bakka gumaan dhaabbate tasgabbaa'eeti ati tasgabbaa'e soleeku dhiifa manaa godhi suuraa kee fayyadamuuf garuu warri ingii siilachuu barbaadeen waan gongi namummaa siilachuu barbaadeen ati dhiisuu fi dandeessa ati dagachuu fi dandeessa ani laphee dagadhu laphee sana yoo naaf naa dabarsitee kan kootoon siilaadhee dhiirummaa kanaadhaani raajii nu hojjetta turte jechuudha raajii hojjetta turte itoo walii jijjiirre gaariidha laphee kee gara koo godhee laphee koo fuudhee gara keetti toon dabarsee baay'ee natti tole ture jechuudha maaliif ምን ችግር አለ መቀያየር ይቻላል እኮ ጉብት መለዋወጥ ይቻላል ልብም መቀያየር ይቻላል ተወልጂ ጅሬ ጋሪ ቱሪሲ ሲቀጥል ደግሞ ፈኬሳፍ ዮንተይ ጆሌን ከኛ ፈኬሳፍ ወረ ጅራት አርገን ቤጉ ዮ ጅራት ያከናል መርሳቶ ኮፋ ሲዲ ሴራ መርሳ ለመፋ ለሙለመታ ሲፍኔሱ አብዲ ጌታቸው ኮረቲ ኢናረሱ አብዲ ጌታቸው ዳን ዋማኒ ዩ አርገተን አመ ተርጋቲ ነብራ ዱፍ አብዲ ጌታቸው አብዲ ጌታቸው ተርጋቲ አብዲ ጌታቸው ንፋኒ ብረቴኝ ወላ መሬን ነው አብዲ ነትፊዳ ነማ ከምብራን በርባዱ አብዲ ወሊንቴኝ ዱረቶ ሊልሞን ፈኒሲን ኢቶ ሰደርካ ብረቶን ተርካን ፈዲን አብዲ በርባዳቲ ገረጅሩት በርባድ ቦንቱኒ ተለሰኝ ጃልመሮን ሲበርባዲ ኮቱ መነሙርቲ ቦንቱ ገልቴታ አርከ ቦንቱ ገልቴታ ኮቱ ሲበርባዲ ጀዳቲ ኢሱማ ብቻ ነው አፍዳ ዮሰና ፍደኒ ሊልሞ ፈኒሱን ነቁ አሱመት ዱቢ ኮንፊጠደሳ ወሊ መሪየት እጀቹ አኒ ካዮፍ አከከ ከምብራን ቀው ኢላልቸ ከምብራሲን ቀው አብዲ ዳኒ ጃርሰ ሰናፊ ኢፈማ አከጀዱን በርባዳፊን ኢሰረዱ ላጅራ ዋን ከምብራ ዋን ተኮን በርባዱ ራሙጫ ሰነረ አከነኒ ጅልበሰ ጃርሰ ጅልበሰ ኩፉን በርባዳ የዛኔ ነውኒ ደስታ ማገኝ ጋፈ ሰነን ገመደ ዮን ከናቺ አን አብዲ መራን ታው አብዲ ንኮል መገንደኮት አልቢ አብዲ ንኮ ሰኝ ኮት ኦሮሞ ደንጀ ኦሮሞ ደጀዴ ዱፌሮ ኦሮሞ ጀዴን ፍለዳ አኒስ ኦሮሞ ደጀዴ ዱፌሮ ኦሮሞ ጀዳቲነ ፍለዳ ኡማሚት ሰበከን ብራስ ኦሮሞ ስኔጅራች ሳጅራ መቴሬ ከና አብዲ ናፊዳ ዮደንዲስ ዮጭቅጭቂ ኮ አታካሮ ኮ አከናቡ ዮ በርባደን አብዲ ነትፊዳ ማሎ
abdii kallatti abdii arguun barbaada nama kan biraan barbaadu abdii maqofaan barbaada targeetiin waan siyaasaafis miti waan kan biraafis miti siyaasa irratti hojjechuus barbaadee miti ajandaas barbaadee miti abdii man barbaada abdii naafidaati abdii waliin anaaf abdiin qixxee teenya akka dhala namaa akka ilma oromoo tokko wal gaafanna akka nama sanyii tokko akka ilma maccaa tokkotti waan isa gaafadhuun qaba naafida abdiidhaan itti ergaati naafida abdii naafidaati achi booddee anaaf abdiin kallattiin waliin galluu bira qaqqabu naamusaanii waan isa gaafadhuufi badiyoon qabaadhellee waan isa mufachiisee jiraadhellee rakkoon hin jiru abdiidhaanii ifama gaafachuu hin danda'an yoo abdii zollomee jiraadhe jechuudha garuu abdiidhaan hin barbaadan abdiirra waan cimaan barbaadan abdiin jechuudha nam fannisan sin jedhaa jira bara lilmoon fannisaa limmuu dhaqee lilmoon fannisaan sin jedhaa jira ay gabaa jaarsa sanarra ammanni dhiifama jaarsa sanarra ajako irratti arguuni abdii wan dhiisuun jiru ani bolaan ko naaf beeka bakka sadarkaa guddaarra deemaan jira tarkaanfadhee jechuudha sadarkaa guddaarratti deemaan jira naafida abdii manaafida abdii geetaachoo naafida solanii ko beekaan jala kaawwan ijaqi intramonni Davi Solonif kir jette Davi Solonif ijana arabsa jirtani fida nambe yakwane so tambara yezim tambara bategebe ያለው ሶለኒ ከሰን ላንዴ ዘለው ይችላል ለሁለቴ ልዘለው ይችላል ሶስት አራቴ ግን አላልፈውም ሶለኒ ነው ወተ ይሰተ ወሰተ ኦቦሌ ሰኮ ዮተ ዋንራ ደርቡ ቀባ ዋን ራን ደርብኔ ቀባ ዋን ራን ይሴ ተቆጭር ካናፊ አብዲ ፍዱሞ ሊልሞ ፈኒሱ ኦሮሞ ፈኒሲ ነጀራ አባን ፈኒሲ ጀተኒ ቶኮ በሬሳ ለኪ አብዲ ፍኔ አብዲ ወሊ መሬት ወጀተኒ ለመለመና በሬሳ ፊለኖን ከን ከሰኒ ጋበሰ ነገሩ ቦንቱን ከነጎቴ ጀተኒ ነንኮመቲና ስለማደርገው ነው መነግራ ዋን ጎድ ቶኮ አብዲና ለምን አብዲን ሊልሞን ታፈኒሰው መርፌ ይሰቀል مرفي السقل مثلو ولا تصاف مرفين الرد gosh لما بيقتل للمفنسي ورجتني أكما لكوسة كيسني نفنسا جتو مرفي زوجات ودني هيك كقبل للموسو نما بيقود بيك عندنا قال لنقراجو نما بيقود بيك واي للموسنا يورام بيكين لكوب سلام بريسين لما قتل روزي يعني يوم أنا روزي ينكشوك أت مرمرمتي كنت قال يوسي داش يتاچون في دقول سولي كاسي يتاچون سنة بيد أباكي جلبي فميدي ماجرا أكي سجلي تيف نجلا مالو جت كل لا باتش تمسوني لا مدو سجلي أباكي تيجي الكابوجي اسمين مين توكو لما بريسا عبدي بربانانو